Abarsa. Alhamdulillah beekatu asgeennee jirra. Alallee nagaa useesnee jirraati. Irkanisi tolee filaalu. Ati akkam kiimessi tolee? Tolatti jira lubbuun maaliif narraan baane? Lubbuun maaliif narraan baane? Alhamdulillah rabbil alamin. Kana waan adeeman. Hodhaa mataa bakka meeqa miidhaa haasaliin gamataa jedhisa bakkee jarasi tuma agarree jiru jarri kana dhiichi tokko olaana gubbaa si bira qotaniitu nu bira qotanii kun Ijoollee eenyuu fuudhe natti hime. ijoollee ta'e aadaa isaaniitii fi ijoollee Aadaa sirratti aadaa kuutii natti hime eenyuu aadaa fuudhe. eenyu buufi caalaa fuudhe fuudhee ijoollee maraachuu kana ettamu eenyuu fuudhe. ijoollee ta'e fuudhee jala akkamii si godha. Maama natti hime eenyuu fuudhe. Ijoollee aadaa fuudheti. Dabar ijoollee sararratti argitee misaba keetanaaf inni nuyyuu afaan wal deebine. Isuma kana akka shakku ga'e jechuudha. Amma yoo ka wallahi irratti bahee duniin kun har'a waa argu. Afarsaan atuma itti bareedanuma. Isiin akka isiin yaa Yoo isin Yoo jarri online irratti viidiyoo gallaksaniiti Yoo isin jee. caalaadhaan kan caffaruu jiranii. eedaa qaaquwwan qabdu waliin laayee taate jarri mataa addaa si facaasee akka malee godhe. Jarri kun online gubbatti ol baanii kana caffarran alhamdulillah janiiti. Ani dallee ilmaan shakkisiin na dhorke malee. Ani beekadu wanni waan sadii Amma kun ta'e maamma xatti natti hime. Anama yeroo nas taa'ee isin hojii haasoo isin qabu. ijoolleen Garaan nama daadha. Ani si hojii haasoo hin qabu. Amma yeroon dhaga'e maamma yeroon qaalii si godhu isin jiru. Isin wallaanna deemiti. Usi mataa kana isin asitti nama yaabdanii na hodhetan moo eessatti na hodhetan? ammumaa sila ammumaa ammaan beekna wali si irraa beektu kun jiru. Amma bara hakimaa Mana dhufaa hakimaatti jirra. Bara jirra. hakimaa inni achi dhufaa jirra. Kiimiya ati amma akkamsi fakkaate nuti waa hunda agarteemi beeka si dho'isu jirra malee mataan sinaaf ne beekadhu. Mataan Mataan jiruu namaa sin Na qabu sirriitti ulfaata awwaarka kan barata humna dhukkuba. Sirriidhaan Usi kana maaliif narra keessa? sirriitti dhaamte dawaadha kun bakka dawaa dawaadha bakka argitee meema marfee si dirree dhufneeti. ammallee mataa Dammootu mataan hodhaa argiteemi. san nuti agarsiisuuf feenu jarri hedii si qaali. Akkasii godhi laal Laal hodhaa edda doktora finneeti. Museefaa sin geessine beekadhu Isa si geessin asitti si Doktora waan yaadneeti. wajjin walii Si wajjinee jirraa beekadhu. Isa itti bilbilee raqama lakkoofsa wanti telefoona kee keessaa Telefoona fudhannee keessaa fudhannee asitti itti waamne jechuudha. Sammuu si hodhanii akkasitti mataa kanaas ana akkasiidhe keessa kun agarsiisuuf feenu akka kanatu diinee irraa hodhaate. Dhaama sanuu argisiisuu hin barbaannu kaameraa kanatti waan kana dalagne Dawaa si godhuudhaaf hanka sanuu gasiifuufne malee waan biraatii miti beekadhu. Atima kanarraa wayyaayi nutti dubbadhu. Bayyana dhuunfaa basa basa haasa'u. Maaliif mataan kun na ulfaata? Maaliif akkana na Mataan si ulfaatu sitti Akkana miti waan akka gaafa. sibiilaa Si kana hodhame akka mataan. kana Mataan Akkana si hodhalaa khiyaata Maaliif qaba. natti hiita? Shiboo hodhaa sanii Khiyaata qaba khiyaata. Isaan si hodhan. Ifin qaqqabiin mataan ammaan tana likki isin jiru haa takka illee. Basa basa wanni haasa'u bara amma Amma argitee bayyana bisi yaa godhii irraa baheeti. amma Mi'a siira san kennee haa dhugdu asiir amma Kun asiirra kana dhugi dhiigaa. Dhugi mee biyya sirraa bahe. Obboleessan iyyaansi amanu rabbi sodaadhu. Wanni turi maali maamma? Asiir Ana namanne. asiir Yaa amma xeedaa salmaa argite ammaa sana maal si yaadi basa basa hin dhukkubaati mataa dhame dhiiga irraa bahe. Harka kun maaliif tuba naa sossoo'u dhaba? Anti dawaadhaa si godhame. Dawaadhaa si dawaa masii dirree dhufnee bara Dawaa amma masii yaadi. dirree. Dawaa si dirre. Sagalee asii sana geessinee dawaa sii dirree bara. Dawaa naa jirta? Dawaa sii dirree Dawaa si dhufnee goon. bara. Akkasii jechuun gara dhugaatiidha kana bee dhugi. Bayyana Akka dhugaatiidha. haatu jarri dhiichisu jirannuuf. Booda keessa Maamad isin tun nan dhageessu. Ammaan tana jara kana mataan rukubaa jira. Mataan rukubaa jira an dhageeffadhu. Isii dara kana. Asirra maasii fakkaate ibsa. Habartaa jechuun amma isii tana wajjin ati walqixa taatee haasa'in isiin nama dhabee miti. Amma waan edda keessa kuttee fi haala edda itti jirtu isa illee quban qabdu beekan. Maaliifi bakki dhamdawii wanti ati yaadu qabdu mata. Ka isii edda isii akka itti argitee lubbuun isii rabbi baase. Silaa waan isii haasoo itti waa hundaa silaa amma yoo haasoo amma durallee dhiisime. Tarmarrattuu argiteemi jalaafuu qabdu maali wanti kun bakki isiin dhamde mataadha mataa kan argiteemi. Osoo edda ay baafnee argitee bakki isiin dhamtee fi argitee haqa inni gadi boolleessan kaameraa duratti wanni baasuu dhabneefi tokkoffaa argitee warrummaan dhaheessuun hojii akkana goone jedhee namnummaan arginidhaan akka mataa kiyyaatti jechuudha. Maali doktora sana akka bilbila san barbaannee bilbila san argitee telefoona isii keessaa argannee asitti waamnee telefoona sanni waan saniifi jechuudha. Hartuun qabdu diinii ammaatuu jarri nu qoflaa jira. Ammuma kana Nuti makkana inni haasoo kanaaf isii ofeete haartu. Jettee inni haartii beekta. Anama silaa kana silaa viidiyoo kaayatee kaameraa dura taa'ee haasoo kanaa miti. Dirqama isaan sana isii tana caalaa wal fakkeesse
Sambooda garaan na qabbanaa oolaa beekadha. Dhugaan isiin akkasi maaliif amma beekta? Wanni as duratti baanee haasofnuuf illee. Awwa mataan si hodhas qaba dawaadhaatiif farraashaadhaatiif raage deebisa. Dhukkubbiin dilloo Haasi dhukkubu waa dhukkubbiin haasi dhukkubdu deebisa harkaa Abarsa wanni siimuu barbaadu wanni amma kaameraa baatee koottuu siin jedhan aanaa dhugaadha kaameraa irratti akka baanuu warrallee kasi godhe. ati na hojjeesoo fe'aa Silaa gocha isiiti kalee galgalaati jechuun kaameraa irratti illee dhugaa siin mul'isu. Maaliif jenne garuu warri akkas godhe suni duutetti beekaa. Maali beekte ilmaan biraa fudhataniiti isii akka lafa darbanii kutanii miti kanaafuu akka jirtu akka argamuufi sani malee sila akka sila miidhama isiitii fi waa hundaatiif dhugaa kaameraa duratti waan baasuun muftii miti anummaanuu kaameraa dura taa'ee sila nama kana haasoo kanaa miti jechuudha. Mushtatte sanii haasoo ijoolleetii yaan barbaada. Tana Awwa ijoollee tanatti naasiin jiran maanta. ijoolleen Sagalee ta'e dhagee hin fadhu afarsaa. laalkiin Sagalee ta'e. ishii hin dhageeffatine wanni Amma ijoollee mataan taa'u takka hin dhukkuba. jiru. Hodhaan qabatin. shuboo jira gattaa'e. Shuboo jira hin jiru shuboo sirra jira. Argi taanaan raafuu hin taatu. Jala maal jira? Adiin jalaan ta'e toma. Bolsaa jira bakka maadhaa. Ati nama dhageessu qoy. Sagalee ta'e. Meedii isin daldalanii itti dhageeffadhu isuma kana. Isuma kana si wajjin dhugaa sitti immoo wayya. Maali? Si kana hundaa ol mute. Ammaan tanaa sitti hima. Akkas jechuun amma Jara kana dura na hiitee ati silaa har'a qaataa irraa kafale. Ummata torturaa Sagalee kana. ta'e dhagee hin fadhu. asamma kan isiin dhaga'iiniiti waan gootu argite. Sagalee xiyyan dhagee sagalee ta'e dhaga'uun fannoo isin jettu maali maanta. Yaa kiisiin basa basaa haasoo itti himataa dhakalaa. Ani basa basaa haasa'u fayyaa. Dhiigni sirraa beeku isin mararu eenyu waxay nama argaa isin kana godhe. Quba qabdii isiin dhiiga irraa Summeen akkanitee barna jeesuudha. Summii miti Maal kubbaa nama deebisu. raabde? Asiira. Dubbisi dura irra dubbisi. Asiira kun kan dhiiga namaa deebisu. Asiira kan dhiiga sii deebisu Waay. bakka dhiiga deebisu. Moo dhiiga namaa waraabee naa miti? Atu ani badansi kanneen oduu kun qabdu. Manna fokkanee nuti. Mana haree kiraa Mana kana isinitti haaraa galle. fuunee jara san jara argitee Jara jalaa maa jijjiirree jiran. Mana haaraa hojii. Maal jechuun? Laal wanti guutuun haaraa. Laakkuna laal waraqaadhaas. Mataan kiyya isa qote. Laa Waraqaati firri natti as waraqaa kan. dawaa. Waraqaan ka dawaati Laa. waan biraati miti. Laa. Ka dawaan Waraqaan ibsi isa- Waraqaan Waraqaan ta dawaa nu katabanii. Maallaqa isaan irraa fudhattee akkana na goote. Laa. Dawaas nu kataban dawaas gubbaa Dawaa. Maal itti maamma? Dawaa Dawaa. sun jiru. Dawaa katabame nu. Argitee mi? Dawaadha kun kan barreeffame. Kun akka Waraqaan ta dawaadhaati maan harkaa Ka kutaa. dawaati kun. Ani maan hafi Ka finna. dawaatti bituuf deemu. Andi gaheetiin si Ammoo gaafatu jira. waraqaatu waraqaa dawaati. Waraqaa dawaati. Ellaanuu jira kana irraa Jira qollootti nu dhibsi laakkaa dhageeti. Intas gabboonee samjootu namallee yaa. Mataan kun akkana ulfaataa bara. Barisiin tun dhalaa dhugulesa kiyya dhawaa agasii dhiirummaa nurraa naaf. Ammaa kana dhugee orooyyee. Karabbi lubbuu hambise. Innoo gunarraa dhiise. Oodoo dhugi. Siin jechuun kiyya maali? Karabbi lubbuu hambise arganaa ol jettee. Bani boo banuu dandeessa mee bani. Akka daasanii argitee. Harka kana ogbatan yoom narraa baaftama. Mee yoom narraa baaftama. Kun barbaada. Kana dawaadhaas Ati Maamma jechaan waliin. ati immoo dawaata biraatti yaafeetan dandeettu. Tabiraa fi haa ganaadha. Kun dawaala. Godhu bismillah jedhu. Uummata akka dawaala. Maaliif akkana diimaa ta'u nama? Asiira bakka dhiigaa san siiboo. Dhiiga ka waan dhiigaati. Eega waan dhiiga dhiiga namaa deebisu. dhiiga sirraa bahe. Likkattiin firaa laala kaa. Ilaali sirriitti kiimiyaa ta'e. Likkitti miti sirriitti ulaalaa bahe. Uummata akka shakkiin. Rabbi dawaa si haa godhu. Maali beektaa isiin laali wal siin jedhuufa. Nama dhiigaa inni sinii irraa bahe. Haadha ilmaanitti isiin duru fuleessa giddu. Hubachuu jirti ma xiqqoo xiqqooni. Uummata kana isii godhe kana dhaga'uu jirti maaliif loltu deema. Haga isiin bayyanattu taa bayyanattu amma hin bayyananne. Haadhikoo isiin bayyanatu argiteemi. Booda isillee argiteemi. Boodatti deebiti jechuudha. Maaliif dhiina akka itti irraa bu'e suni. Eedodo akkasii Hodheen cinaan kaan gara gaddeebi'ee obar. Eeka. Cinaan gara gaddeebi'ee. Rabbiin argiteemi. Anama fuula kamiin anama dhageeffadhu. Isiin akkana godhachuun kunoo. Bayyanatti immoo dawaan bayyanatti. Laal boleessa. Sihii seertaan iddoo gaarii jettu kana uumaa. Rabbiin ama qubni kun kiyyaami. Ati Qubni sababa shana kun siihimuu? kiyya. Duraan siila deeme kana siila hin deema. Sababa si himu sababni odoonan akkana Dhageeffadhu. odoonan Akka akkana hin laalachuu jiru ijoollee ta'e hin fadhu akkamitti jetta. Aboo ijoollee Fadhee ijoollee ijoollee. uummata diina isii maqanaa shanyii ta'e dhabamsiifa. Atuu fedhuu baattu ati ijoollee Maal ishee jirti maali beektaa? eessuma Abbaatti taatan maal eessuma jirti taatan beektaa? garuu ijoollee tana. Silaa taate ijoolluma tanaa shanyii ijoollee intala tanaa dhatte feegochaa jiran. Ijoollee ni feetame dhiisi jecha jira. Akka laalu doo hanga feete dhiite sirraan baatu ijoollee maaliif quba kana agarteemi kiyyaaba. Eeda jaartii akkana godhuu naan jette. Mee dhageeffadhu quba kana kiyyaami. Isaanii warri kana godhe Mahammad. Isaayyuu Mataa beekatu kanaan wallaan yoo qixeessine. Tilifoonaan harkaa bu'e osoo waan isaan galakkisan laaluu tilifoonii harkaa bu'een har'a. Aboo Bakkaan jiru bakka quba wallaan. sun baranaa iyyuu mataa dhukkubsitee. Maali Yoo maal jechuun? garuu wal qixxaa'uun bareeda miti quba kana agartee kiyyaaba. Kiyyaami laal wal qixxaa'u.
Akkasii wacaaluu qabda yaada. Akka isii goggoran barri deddeebisanii gamana gamasi deddeebisanii bar nama gartee lubbuu tanaa keessatti hafe jee yaadu. Maatiin jiraatti jedhee miti ati ka rabbi baasee. Inumaa tanii isa asitti itti dhufe irra ta'e isaan akka shoobdootu mansanii ta'u irra kiseen viidiyoo harkusanii irra garaan kun dina batee balleessan. Hogguusin iyyee beekadhoon. Amma bar'ee daanaafsi walitti har'a miire maali anillee wanti iddoo. Mataa kana lafa kaafadha. Mataa lafa kaaya. Irkadhu lakkii irkadhu. Hirkattu. Ayyaa jirtu mataa jala kaayo. Dhufa waan takka. Laa. Mataa jala kaayo. An silaa obboleessan nan beektu Mahammadu jechaa ooltu. Mataa dhiisee mataa illee tuqaati. Kanarra ulfaata. Mataa wanni sun ulfaatu. Mataa maatii baree. Sirukubaati inshallah. Akka taate silaa gartee dubbatu.